Waajjirri dhimma dubartootaaf daa'imman bulchiinsa magaalaa Adaamaa sosochii fayyadama waraqaa eenyummaa dijitaalaa Naashinaal ID fi gamaggama hojii jarmiyaalee dubartootaa kurmaana lammaffaa gaggeesse. Gamaggamichi dhaadannoo waraqaa eenyummaa biyyoolessaa dubartootaa fi daa'imman hundaaf jedhuun gaggeeffame. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Lookoo Halaakee akka magaalaa Adaamaatti dubartoota 147 fi 471 fi daa'imman 53 fi 626 waraqaa eenyummaa biyyoolessaa baafachuu akka qaban adda baafannee hojjechaa jirra jedhu. Akka magaalaa keenyatti biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii dubartoonni 147 naannoo 71 ammas magaalaa Adaamaa keessatti naashinaal ID hin baafanne jedhanii kallattii garaagaraatiin adda baasaniiti kan nu erganii itti aansuudhaan daa'imman hundumtuu akka baafatan kallattiin taa'ee jira. Daa'imman sana keessaa akka magaalaa keenya daa'imman 53 wayi ammas naashinaal ID hin baafanne kan jedhu sana akka waliigalaatti fooyyerra jirra garuu xumuruu irratti ammas wanni bal'aan nu hafuun jira waan ta'eef waan jalqabne sana qaama amma hafe nuun jedhan kana adda baasnee eessatti iddoo kamitti nu hafe kan jedhu sana adda baasneeti irratti kan hojjechuuf deemnu. Waraqaan eenyummaa nageenya biyyaa eeguu fi eegsisuuf filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamu keessatti hirmaachuuf wabii fi liqii argachuuf faayidaa olaanaa qabaachuu kan himan Aadde Lookoon dubartoonni magaalaa keenyaa kana beekuun waraqaa dijitaalaa baafachuun fayyadamaa ta'uu akka qaban dhaaman. Waraqaan biyyaalessaa kun gahee guddaa qaba jechuudha. Nageenya biyya kanaa eegsisuu keessatti qaamni tokko yoo badii wayii hojjete waraqaan eenyummaa lakkoofsa achirra jiru sun ilaalame qaamni sun karaa salphaadhaan akka qabamu hin dandeessisa. Inni biraa immoo siyaasa keessatti gahee guddaa qaba. Keessattuu filannoon fuuldura keenya jiru naashinaal ID namni hin qabne kamiyyuu filachuu hin danda'u. Kanaaf mirga lammiilee kabachiisa jechuudha. Namni kamiyyuu nama barbaadu san qaama barbaadu sana gaafa filate sagaleen isaa hin kabajamaa jechuudha. Isa sirriitti qabachuu qabna. Inni biraa immoo wabii garaagaraatiif hin ta'a. Fakkeenyaaf baankiiwwan garaagaraa baankiin daldala Itoophiyaa amma jalqabeera namni tokko waraqaa eenyummaa biyyaalessaa yoo qabaate qarshii hanga 300 hin liqeessina jedhaniiti kallattii garaagaraatiin deemaa kan jiran. Kanaaf dinagdee garaagaraatti cehuudhaaf hin fayyadaa jechuudha. Wabiillee namaaf ta'a jechuudha. Akka kanaan dura namni qofti wabii namaan ta'u waraqaan eenyummaa biyyaalessaa wabiis ta'uu danda'a jechuudha. Gabaasa hojiilee jarmiyaalee dubartootaa fi waldaa dubartootaa irraa dhiyaateen eegumsa mirgaa fi nageenyummaa daa'immanii eeguun gurmaa'insii fi hirmaannaan dubartootaa cimaa deemuun riifoormii koree waldaa dubartootaa sadarkaa hundatti gaggeessuu danda'uun hojiilee akka ciminaatti hojjetaman yoo ta'u kanneen akka hanqina humna namaa fi rakkoo bajataa jiraachuun leenjiin itti fushiinsan kennamuu dhabuu koreen sadarkaan jiru haala wal fakkaatuun tarkaanfachuu dhabuu fi raawwiin hojii wal fakkaachuu dhabuun waan jiruuf irratti hojjetamuu akka qabu ibsamee jira. Hirmaattonni gamaggamichaa tokko waraqaa dijitaalaa baafachuun fayyadamaa ni taana hojiilee adda addaa keessatti hirmaachuun fayyadamaa taanee jirra garuu gurmaa'insi waldaa dubartootaa iddoo tokkotti laafaa ta'uu darbee rakkoo bishaanii waan jiruuf itti yaadamuu qaba jechuun yaada fi gaafii qaban dhiyeessan. Dubartoota miileenaan qusatanii qaban eelee biddeenaa irratti Oromiyaa marti dhufee ilaalee intarviyuu godhee suuraa fudhatee gara warshaatti jijjiirraa jedhee deeme amma manni biddeena dubartoonni itti tolchitu sun aanaa caffee keessatti dubartoonni sun amma iddoo san investimentiin abbaan qabeenyaa jalaa fudhate anuu gaafii natti ta'e maaliif qabeenyaan abbaan qabeenyaa tokko investimentii fudhachuun isaan dhogginu mana jireenya dhuunfaatuun fudhataa jechaadha. Misoomaaf innis waan bajootiif miti garuu abbaan qabeenyaa investimentii fudhate sun maaliif iddoo san bakka buusee fi dubartoota nan deeggaree. Dubartoota haaraa amma ijaaruu jirus jira jechaadha. Dubartoonni keenya xiqqoo hubannoo waldaadhaan hin gurmoofna garuu bu'aan qabu maaliif gurmoofnedhanii yeroo baay'ee gaafii waan kaasaniif odoo hubannoon illee gama keessaniin jajjabinni illee gama keessaniin odoo dubartoota bokkuu shananii kana nu kennitaniif waan jedhu sanillee akka gaafiittiin isin kaasuu barbaadaa jechaadha. Itti gaafatamaan damee ijaarsa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Aadam Faqoo kallattii kennaniin dubartoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa akka qaban ibsuun fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf carraa magaalaan qabdutti fayyadamuun qindoominaan hojjechuun murteessaadha jedhu. Akkam goonatti dubartoota jiruuf jireenya dubartootaa akka fooyya'u. Odumaa nuti filatamnee jirru. Dubartoonni miidhaan dubartoota irra akka hin geenye akka rakkan oduu qabeenyi magaalaa kana keessa jiru oduu hojiin magaalaa kana keessa jiru gurmii dubartoota gurmii misooma dubartoota dubartoonni ollaadhaan akka reef ka'u san gurmaa'insa kana keessatti dubartoota hunda haa ammannu
dubartoota hunda eega ammanne eega qabanne fayyadamummaa diinagdeetiin deebitee gurmii san keessaa baastee gaafa ijaartu abbaan qabeenyaa dubartii mast achi keessaan ba'a. Dubartoota gurmaan san faana buunee rakkoo isaanii kan akka mareef ka'uu san hin hiiknaa hiikuu qabna.